Abdarraa waaqatti amanteessi qabe. Koomentii koo dubbistee otoo deebiin deebisiin na biraan darbiini. Wantoota itti fayyadamtu tokko lamaan akkatti na deebistu akkatti nuuf ibsituun barbaadaa jettanii warri gaaffii gaafattanii deebiif na eeggachaa jirtanii aga tokko gaaffii keessaniif deebii taa'ee kana yaada isinii qabadhee dhufeetiin jira. Isin turtii keessan haga xumuraatti na wajjin godha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota Kebeki qubsaalii ani baay'ee nagaa kooti. Haaraa taatanii warri dhuftan subscribe gochuudhaan please video like godha. Irra xuxxanii irra akka hin dabarre akkasumallee sabastaatii keessan gaaffii barbaadan koomentii irratti barreessuu gaafachuudhaan turtii keessan haga xumuraatti na wajjin tura. Haga xumuraatti daawwachuu dhabuun irra xuxxanii darbuun keessan isinumaan miidha waan ta'eef viidiyoo haga xumuraatti ilaaluu yaala. Gara viidiyoo irratti yeroon isinii deebi'u wantoota itti fayyadamu keessaa muraasa isaa akkaataa itti fayyadama isaa viidiyoo kanaan dura hojjechaan ture. Fuuldurattis nan hojjedha. Kan amma argaa jirtan kuni kaantuu kireemiidha. Maqaan isaa kokonaatii irraatii kan hojjetamu baay'ee kan namatti tolu rifeensa baay'ee bareeda kanatti nan fayyadama. Inni biraa qodaan diimaan kun immoo isaa iskaalaa kireemii jedhama. Keessatti warri gama tiktookii shoortii viidiyoon achirratti hojjedhuun qabatanii dhufaa jirtanii faamilii koo. Kunis iskaalaa kireemiin haala kanaan na bira jiraatti fayyadamachuudha qabatamaatiin guutummaa guutuutti tokko sakkaataatti fayyadama isaa viidiyoo biraatiin hin dhufa. Inni kun immoo isaa vaaziliiniidha argitanii iskiriinshuutii illee godhachuu dandeessu warri kanaan duratti fayyadamtanii hin beekne jechuudha. Yeroo hundumaa qibaatii fasaashii yookaan dhangala'aa qofaatti kan fayyadamtan yoo ta'e inni sun rifeensa hin caccabsa akkasumallee rifeensa ni fara walitti hin qabamu. Kunis vaaziliiniidha keessaa dhumee jira baay'ee qodaansaa. Asirratti dibata yeroo hundumaan jijjiirta warri jettan hin dogoggortanii viidiyoo haga xumuraatti daawwadhaan dibata hin jijjiiru yoon fixeessisuma deebisee hin bitaa maaliif baay'ee naaf ta'e akkuma isin argaa jirtanii baay'ee na fayyada waan jiruuf jijjiiruun barbaadu. Kunis vaaziliinii madhagaaroo vaaziliinii lammaffaadha. Levelii lammaffaadha aluuveeraa irraa hojjetama. Isa kanas baay'een keessan beektu ani rifeensaaf itti fayyadama. Kunis vaaziliinii qaba kun immoo keessa jira. Keessa jira kunillee egaa isaan kunii rifeensi keenya baay'ee tokko rifeensa bareedaa akka ta'u kan nu godhu akkuma argaa jirtan. Kun immoo qibaatii qullubbii adiiti. Qullubbii adiirraa kan hojjetame rifeensa fuulduraan dhumeef illee guutummaa guutuutti kan deebisu jechuudha qullubbii adiini. Kanaaf ani rifeensi koo fuulduraanis duubaanis eessaaniyyuu miidhama hin qabu jechuudha. Maaliif viitaaminoota kana waan argatuuf kun keessaa dhumeera qodaa duwwaadha. Keessaa dhumeera kunis haala kanaan yeroon fixee suman deebisee bita. Kun immoo kokonaatii irraa kan hojjetame kunis baay'ee tokko bareedaa nana fayyadee jira. Warri beektan beektu warri hin beekne immoo kokonaatiidha. Kunis fooliin isaallee baay'ee namatti tola. Kireemiidha jechuudha dhangala'aa osoo hin taane kireemiidha. Kunoo kana keessaallee fixeen jira qodaa isaa duwwaatu na biratti argama jechuudha. Kunis gosuma isaa tokkuma isaanii. Kana nama isinitti agarsiise kana wajjin tokkuma ni dheeressallee kun persentii 100% kan dheeressu jechuudha. Yoo amantan amanaa yoo amanuu baattanii ani guutummaa guutuutti qabatamaa isa waan hin argeefi kuni ni dheeressaa jechuudha rifeensa kokonaatiin kun heergiroo jedha. Heergiroon suni ni dheeressaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii kuni ni dheeressa rifeensa kanattis nan fayyadama. Argitanii yoon tokko fixee gosuma san deebisee bita malee jijjiiruu hin jaalladhu maaliif naa ta'ee jira waan ta'eefu qodaa isaatu tokkoon addaati tokkommoo akka dimimmisuu ta'e malee tokkuma garaagarummaan qabu sanas kana soo bitatta. Kun immoo qibaatii avukaadoo dhangala'aa isaatii jechuudha fasaashiisa. Fasaashiin garuu hin fayyadu qofaatti dirqama vaaziliinii yookaan kokonaat kireemiitti miksii gootanii fayyadamuu qabdu malee inni suni akkuma isin beektan rifeensi keessan illee akka goggoguuf saaxilaa hin qabatu waliin qabatu baay'ee farafaramaa hin caccabaa jechuudha. Kunoo kan argitanii gara shaambottoon isinii darbee warri forforiin baay'ee nu rakkisa jettan inni forforiidhaa fi kanatti fayyadama baay'ee gaariidha kun. Anana fayyadee forforii naa balleessee jira. Isinillee itti fayyadamuu dandeessu. Inni kan biraan shaamboo diimaa setti aanu kana. Shaamboo diimaa setti aanu kana. Warri keessattuu forforii si rakkisu shaawulder shaamboo loomirraa kan hojjetame baay'ee gaariidha. Kun shaamboo kanatti nan fayyadama. Isin garuu shaamboo kana isiniif ta'utti illee fayyadamuu dandeessu. Ani guutummaa guutuutti kan na bira jiru. Kana nufi itti fayyadamu qofadha kanan isinitti agarsiisaa yeroo isin as keessaa kan isiniif ta'e filattanii itti fayyadamuu dandeessu. Kunis immoo shaamboodha. Batiikaarraa kan hojjetame kunis shaamboo batiikaa. Kanatti illee na fayyadama shaamboon kun fooliinsa baay'ee kan namatti tole warri beektanii ananaa ta'eetuun itti fayyadamaa jira jechuudha. Egaa warri safara kootti argamaa jiran kun kanan itti fayyadamu qodaa isheen kun immoo isaa qibaatii qullubbii adii fi qibaatii avukaadoo fasaashii kana lamaan ishee qodaa xiqqishoo kanatti walitti makee walitti miksii godheetiin
itti fayyadamaa jechuudha. Kunoo argitanii wantoota kana hundumaa ittan fayyadamaa jechuudha. Garuu yeroo tokko miti tokko isaarratti akkamittiin akkan itti fayyadamu viidiyoo kanaan duraallee gadi buutanii jalqaba haga dhumaatti yoo daawwattanii ni argattu akkamitti akka itti fayyadamtanii. Gara fuulduraattis itti fayyadamaa jira waan ta'eef irratti hojjedha yookaan immoo viidiyoo biraatiin deebi'eetiin dhufa. Viidiyoo irraa kana warri daawwattanii gaaffii biraa qabaattu dheetii yaadu warri itti fayyadamaa jirtanii warri wanti ati jettee nu fayyadee jira jettanii argattanii jirtu jechuudha. Lookeeshinii sirrii faayidaa sammiidhaas adda baafattanii jiraachuun keessaniyyuu gahaa waan ta'eef kunoo kana fakkaataa warri reeforoforii nu rakkisettan piliis shaawulder shaambootti fayyadamaa. Baay'ee tokko gaariidhaan na fayyadee jira. Baay'ee ana caalaa forforiin nama rakkisaa jedhee yaadu. Isa rakkatee rakkoo nama hubata waan ta'eef baay'ee na rakkisaa ture amma garuu galata waaqayyoo nabbadee jira jechuudha. Kunoo kana kaantuu kireemii kanallee viidiyoo kanaan duras hojjedhee ture. Viidiyoo kanatti aanee jiru jira gadi buutanii ulaallattanii. Kanaafuu guutummaa guutuutti dibatas ta'ee shaamboos ta'ee kanan itti fayyadamu yoon fixellee kanan deebisee bitaa jiru. Akkuma isin argaa jirtanii kana fakkaata. Itti aansee kunoo rifeensa koo kana arganii hojjetadhe haala kanaatiin kaantuu kireemiitti fayyadameen hojjetadhe. Kaantuu kireemii sanatti hojjetadhe fayyadamee kunoo haala kanaatiin hojjedhee quxuxurii isaa yookaan immoo tuustiidha kuni bakka lamatti mimicciireen hojjedhe. Guyyaa 3 bulee irraan arfaffaasaati. Kunoo haala kanaan baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee bareeda garuu har'a hiikeetinii kan biraa hojjetachuu barbaade. Amma hiikuutti jira isinillee rifeensa keessan gaafa akkasittiin hojjetattanii hiiktanii suuta jettaniitu xiyyoo isaarraa kaastanii hiikuu qabdu. Massaajii gochaa malee gararraatii qabdanii gajjallaatti harkistan gajjallaatti qabdanii gararraatti harkistan yoo ta'e akka buqqa'uu akka ciccitu akka wal xaxuu fi goggogaa akka deemuuf rifeensa keessan isin jalaatiin miidha waan ta'eef of eeggannoosiin haala kanaatiin itti fayyadama. Yookaan immoo zimmi jettanii yoorri nu fayyadatti fayyadamna wanti kun faayidaa qaba jettan viidiyoo kana bantanii lafa kaa'uudhaan ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu. Anis akkasuma yeroo duraa baay'ee tokko hin beeku bakka guutummaa guutuutti hin beeku. Rifeensi koo eessaa akka dhufee as ga'e yoo barbaadan viidiyoo gadi buutanii ilaaluu dandeessu maxxanseen ture. Warri rifeensa keessa duraa nutti agarsiisi dhuguma kun akkas godhaa jettanii amanuuf isa rakkisu. Akkasuma warra viidiyoo sirrii qabatamaatiin wanta isaan itti fayyadaman illee seera qabeessa warra hojjetan ilaaleen achirraa baree jechuudhaan achirraan bareen illee duraa akkuma keessanii warra amma sin rakkisu. Yaa akkuma argaa jirtan amma gama tokkoon fixeetiin gama tokkotti darbeetiin jira. Baay'ee gaafanii quxuxurii kana hojjedhe sa'aatii 2 guutuun irra taa'e. Sa'aatii 2 amma kun xumuree hiikee fixeetiin jira. Kana gasuu ta'e dheetiin filuun qaba malee isaa akkan ciccinnee kan buqqaaneedhaa fi maaliif rifeensi yeroo akkasitti walitti maramee kerlii ta'uu kana suuta jettanii of eeggannuutiinidha. Kan isin filuu qabdanii haga ammatti hagaan kana dubbachaa lafaa walitti anuma wajjin jirtu sabiskiraabii laayikii gochaa dhaggeeffachaa jirtu jedheetiin abdii qabaa kabajamu daawwattota Kebeki qobsaalee kun amma kana fakkaata. Amma kana suutee fileetiin ergan filee xumuree immoo deebisee quxuxurii fufurdaa wayii hojjetachuufiin karoorsee xumureetii jira jechuudha. Asumarraan sagaleen galaa jira hotee dhiifama naa godha diidan jira waan ta'eef sagalee pileeniiti. Kunoo haala kanaatiin erga harkaanii massaajii godhee walirraatii hiikee fiffileetii booda gara filaa kan biraatti hin darbaa jechuudha. Filaan itti fayyadamullee isteeppii yookaan tartiiba qaba. Dura harkaan filaa itti aansee immoo filaa guddaatiin filaa xaaqirsee immoo xiqqaatiin filaa akkasiin jechuudha. Isinillee ilaallattanii wantoota isin bira jiru haala kanaatiin itti fayyadamuu qabdu. Rifeensa keessan miidhuu hin qabdanii kan ofii kanuma ofiitii akkuma yeroo hunda isiniin jedhu baay'ee namatti tola. Amaleeffannaa akkasii qabaadha suusii isinitti ta'a waan ta'eef rifeensi keessan akka miidhamne xinqaaqee godhaa. Isiniin jechuun barbaade asumarraa warri eessa jirtaa jettanii ani Dubaay kanan jiru lakkoofsa bilbilaallee warri jettan dhimma rifeensaan kan wal qabate yoo ta'e gaas dhugaa dubbachuuf keessattuu warri karaa tiktookii shoortii viidiyoo irratti hojjedhu ilaaltanii keessaan lakkoofsa bilbilaa ergaa artanii eessa jirtaa maal jettanii gaaffii garaagaraa gaafattan dhimma rifeensaan kan wal qabate ani asuma gubbaa miidiyaa irratti hojjedha malee keessaanii waan ani isinitti himuun qabu kunu qabatamaatiin isin fuulduratti itti fayyadamaa jira waan ta'eef namoota amma kanaaf immoo keessaanii deebii tokko tokkoon deebisuu hin danda'u. Sonaaf danda'ame akkas ture garuu isin osoo ana taatanii akkam
namoota amma kanaaf deebisuu dandeessu nan komatina please. Hagan danda'e viidiyoo roon hojjedhu yoo isinii yaadannaa gaafattanii gaaffii keessanii deebisii deebisa. Isinis immoo haala na hordoftanii itti fayyadamuu dandeessu. Bakki ani ga'ee isinitti tola isin gammachiisa yoo ta'e isinis immoo na hordofuudhaan bakka sana ga'uu dandeessu. Naan olillee ta'uu dandeessu. Rakkoon hin jiru, wanti isin daangessu hin jiru, isiniin jaaqimamuuti. Yaa'u amma xumureetiin jira, filee xumuree haala kanaatiin jira jechuudha. Amma xumuree filee jira, suuteedhee kan filee xumuree argitanii jirtanii. Viidiyoo garuu keessaan kukkutaa akka hin eerannee fi galata waaqayyoo rifeensi koo baay'een isaallee haalaan dabalaa jira, wajjaan isaallee akkasuma kan dheerinni isaa. Yaa'u isinitti fayyadamtan taanaan isinillee carraan kun kanuma keessanii. Ani wantani irraa hambiseen qabu waan hin qabu hundumaa isinuma biraan qaqqabsiisaan jira. Amma kunoo kana fakkaataa jechuudha. Kan erga miicee guyyaa 3 buliyaadhaan arfaffaa isaatii hin miicu har'allee. Maaliif torbeetti kana miicu waan ta'eef guyyaan ani itti miicu hin geenye har'aa akkasumaaniin hojjetachuu barbaade jechuudha. Quxuxurii isaa akkasumattiin hojjetachuu barbaade. Akkamittiin akkan hojjedhu, maal akkan hojjedhu, rifeensa ofirratti hojjetachuun, quxuxurii fufurdaa isaa hojjetachuun illee maaliif akka fayyadu kanaan duras hojjechaan ture. Viidiyoo babbareedaa, viidiyoo nama barsiisu, viidiyoo baay'ee namatti tolu, viidiyoo baay'ee faate. Kunoo qibaatii kokonaatii kana xiqqoo jechuudha. Maaliif duraanii seera qabeessaan qibaatii gaafa miicee dibeetiin jira waan ta'eef amma xiqqoo bakka. Xiqqoodha kananii qibaatii haala kanaan itti dibee filee quxuxurii isaa hojjechuu barbaadu. Dhumni isaa baay'ee bareeda. Guutummaa guutuutti deebiin keessan warri waa'ee qibaatii waa'ee kireemii irratti na gaafachaa turtanii akkamittiin akka itti fayyadamtu, maalumatti akka fayyadamtu bilisnuuf ibsinuu himee jechaa turtanii. Kunoo kanuma fakkaataa jechuudha. Isinuma fuuldura jira wanti hundumtu. Isinuma dura jira waan ta'eefu akkasittiin itti fayyadamaa. Isiniin jaa kabajamoo daawwattoota Kebeki qofsaalii. Gaayis bakka kanatti maaltu nama mudatee beektu? Otoon bijaama uffadhee fooqee irratti rifeensa koo hojjetachaa jiru. Madaamiin na waamte jennaa jedhuutti viidiyoo dhaabee uffata jijjiirradheen gadi bu'ee waan ishiin na waamtee fi kennee fi deebi'ee jechuudha. Maaliif mana ani keessa jiru keessatti qamisii uffachuun dhorkaadha, hin danda'amu. Akkas na goote madaamiin. Yaa akkuma argaa jirtan egaa haala kanaatiin hojjechuutti jira. Lallaafiseen kan hin hojjechaa jiru. Maaliif jabeessuun barbaadu? Yoo jabaate gaarii miti, rifeensa ni miidha, ciccita waan ta'eef akkasitti loffi godheetiin hojjechuutti jira jechuudha. Isa kana hundumaa barachuudhaan haala kanaatiin fayyadamuu dandeessu. Warri gaaffii gaafatanii callistanii gaaffii gaafatanii dura viidiyoo ilaalaati. As keessa maalan gochuu qabaa, maalan sirreessuu qabaa jettanii adda baafachuun dirqama keessanii. Akkasumallee qibaatiin ana bira jiru kun isin argachuu dhabuu dandeessu. Yoo qabaattan yoo bitachuus dandeessan taanaan garuu waanuma isin bira jiru waan rifeensa keessaniif ta'u erga adda baastanii argattanii booddee haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Rifeensatti qibaatiin baay'ateefis hin dheeressu, faayidaa isin qabu. Haalaan itti fayyadamtu. Osoo ittiin baay'atiin, osoo ittiin xiqqaatiin jidduu galeessa yookaan miidhaan itti fayyadamtu. Amma kana kara tokko fixeetii jira. Yeroo hundumaa kanan hojjetadhu jechuudha. Kanaafuu rifeensi koo hin miidhamu. Baay'ee bareeda gaafa hiikamullee gaafa filtanillee. Isinis yoo ta'e jechuu kooti. Gaa'isa durreen nama corti manaa durree keessan jira. Kunoo haala kanaan xumureetiin jira. Amma kara tokko fixee gara kamarraatti darbuuf hin jira. Na waamteedhee ammayyuu qalbiin natti hin jiru. Jidduutti na waamteedheeni. Wanti ajaa'iboo ani rifeensa koo baay'een jaalladha. Akkuma isinuu beektan akkuma yeroo hundaa dubbadhu. Namni jidduutti irraa na waamnaan osoo jechaa jiru hin jaalladhu. Baay'ee tokko naara. Kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Amma takka na waamteetti lammaffaa akkanatti hin daawwallee du'aa naa godhaame. Salootii godha osoo nani kanan fitiin jechuudha. Baay'ee jarjaraan yeroon jarjaru immoo waa tokko gochuu hin danda'u. Harki koollee wal na'idha. Miilli koollee dubbachuu bakka ariifannaan ani waa tokko hojjechuu hin danda'u. Inna haala kanaatiin labbi shabbi gootanii rifeensa keessanii haala hojjetachuudhaan fataa jechuu dandeessu. Akkuma jalqabarratti isiniin jedhee haga tokko gaaffii keessaniif deebii reedheetiin abdii qaba. Viidiyoon irra qabadhee dhufee kana fakkaata.
Hagammatti waan wajjin turtaniif hagammatti warri na jajjabeessaa hartanii viidiyoo koo laayikii gochaa jirtanii akkasumallee walitti fayyadamtanii isin fayyade jabaadhillee naan jecha hartan yaada babbareedanaaf kennaa jirtanii baay'ee galatoomaa jecha isiniif hin qabu. Egaa viidiyoo biraatiin akkan deebi'ee dhufuufillee jajjabina keessa yaada keessaniin eegaa namni mooraalii malee socho'uu fuulduratti deemuu hin danda'u waan ta'eef viidiyoo laayikii gochuu hin irraanfatinaa isinin jaa sheerii godhaa akkasumallee gaaffii barbaadan ta'e akkuma maleeffatame koomentii irratti na gaafachuudhaan viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti hojiin koo har'aa kana fakkaata baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola yaa otoo madaama jidduutti na waamte ammas lammaffaa hidhee sodaachaa jiru. Haala kanaatiin xumuradheetiin jira isinillee carraan kun akka isin hin dabarre walitti fayyadamtan carraa gaarii viidiyoo jidduutti nan kukkutaa wayyaaddan biraan gaa waan hawwitanii biraan isin geessisu isin qaqqabsiisu isiniin jechuun barbaada. Irra deebii warri haaraa taatan subscribe gochuu laayikii sheerii gochuutiin gaaffii barbaadan koomentii irratti barreessuudhaan deebii qabadhee akkasii fuutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa eegaa isinin jaa hagammatti waan wajjin turtan irra deebii baay'ee galatoomaa ulfaadhaa bakka jirtanitti nagaa fayyaa baay baay.